baatanii amaarree argitee nama kolfaanu gootee ammatti gammaddi. Dhageesse itti kaasanii nama lafa nurraa fudhatee yeroo mallassana keessa jedhaniiti kasasanii jedhan. Kuni anaa fi dhageessee ceeraa fokkoodha. Qaaniidhaa gadiiti. Har'a Oromoon har'a utumanni dabaani yookaan irraa fudhate namichi nama beekamaadha. Wal ijaaraniituma isa baallama qabsiifatanii bira dhaquu malee wannummaan mana murtii dhaabanii maali? Wanni alagaa nutti kolfisiisanii maali? Inni nu nama abbaa fi daangaa nama argite kuma dhibbaa nama dhibbaa qubsiisuu nama danda'udha. Yoo nuu kenni lafa sana dhabne argite guma wannaallee kaasaan nuun kennamne tarii mootummaan nyaate mootummaan duraanii yoo jedhanii afaan nagaan gaafatanu ni argatu. Wannani galati badde haaloodha haaloon badde yareenya jedheefi yeroo Alamuddiin argitee waggaa meeqa waggaa 30 warqii shaakkisoo nyaataa ba'e. Dhageesse qabeenya Oromoo Ibna Barat nyaataa ba'e. Dhageesse guyyaa tokko Oromoon argitee rakkatee jennaan cinaan dhaabbanneen. Gaafa argitee ummanni keenya gara baati buqqa'e namni miliyoona 12 kennee jalqabatti dirmate. Nama kana Dinquu Dayyaasaati. Dinquun ilma Oromooti. Kan Shawaa qofatti daanga'u miti. Ammalleen dhugaa rabbiitti qabsoon isinii gaara deemanii qabsaa'uu qofa seetan. Sabboonaadhaa oliiti namichi kun. Hayyuudhaa oliiti. Soo namni kun qabeenyi isaa qabeenya Oromooti tiffamuu qaba malee har'a gadi baanee hiriiratti baanee yookaan kassasuun Oromoodhaaf qaani salphinallee kun. Utuu xalayaatti barreeffattee iyyuu si gargaara bara. Namoota keenya ijoollee kufan ijoollee argite akka nu goobanaa halloo daawwee isa kaase bar utubee lafaa ol. Isa kaase. Dhageesse har'a galati kaleessaa badee alagaadhaa wajjin itti duuluun Oromoo anaaf qaani. Kana dhaga'urra tundu'ee naa wayyaay. Baay'ee nama qaanes. Qaanfadha. Qaani du'aati kun. Qaani. Akkamitti ija tokkicha qabdu jaamsi taati. Dhageesse nama Oromoon firan qabu dhagartaa miti. Oromoon firan qabu. Qabeenya si keessaa daguugan siin lolchiisaa jirani. Qabeenya keetu si lolaa jira amma yoona. Amaarri argite Arsii keessaa Wallagga keessaa Harargee keessaa Finfinnee keessaa duula sitti bana yeroo hunda qabeenya keeti. Mana sitti kireessa qabeenya keeti. Yaa wanni godhani jiru. Soo guyyaa tokko namni rakkoo kee cinaa dhaabbatu jiru. Alamuddiin warra ijoolluma bildiginnaa kanatti ijoolluma kanatti kennani. Alamuddiin waraqaa goggoddu sobaan ummata keenya gowwoomse. Miliyoona 42 kenne jedhee waraqaa goggoddu baankiin horii keessan jirre ummata keenyatti kennee ittiin nu sossobe. Dhageesse Alamuddiin har'a inni deeqqifatee deema Oromiyaa keessa. Qabeenyi isaa socho'u akka barbaade. Kan keenya guduunfuu barbaadan. Isinaa guduunfuu Rabbi. Keenya wal takaaluu barbaaddi waan ajaa'ibaati. Tokkichuma qabdu kan jaamsu dhaamsu. Har'a inni nama kabajaadhaan argite waa gaafattu malee akkamitti mana murtiitti dhiyeessita. Akkamitti kasabtaati. Akkamitti kasabta. Warri dhiiga ilmaan keetii lolaasaa jiru iyyuu kasabne. Yaa
qabeenya argitee kunoo asii diriiree wannaa ga'ee jedhu namni si buqqisaa jiru lafarraa si buqqisee argitee kondominiyeemii itti galaa jiru amaaraa miti. Tokkicha kana maa nyaatta jala. Yoo rakkanne yoo nama itti boonyu hin qabnu mangistiin nu cinaa dhaabbatu jiru bara. Hin qabnu nama tokkollee. Inni kun immoo mangistii Oromooti. Nugusi Oromoo sakana. Nugusan qabdu Oromoon dhageesse. Mootii dhumti Oromoo sakana. Namni akkasii kabajaadhaan tifamuu qaba qabeenyi isaa bakka hundatti. Bakka hundatti qabeenyi isaa qabeenya Oromooti. Dhuguma Oromootitti ani ana maatii kiyya nama jiraachisni. Ummata buqqa'e sana naaqubsiisuun galata bara na biraa qaba. Galata bara kanan hin dagan. Ya maatii kiyya san dhale qofaa miti. Inni buqqa'ee gaafas argitee buqqa'ee sunu maatii kiyya. Kanaaf galata na biraa qaba malee haaloo miti. Kanaaf baay'een gaddee jira yoo wanni akkasii Oromoo keessatti uumamuu hin malle dhageesse yoo waa rakkattan illee isuma gaafadha. Wanni kasasaniif hin jiru. Nama beekamaadha. Nama baduu miti. Jiraataadha. So isin bira darbee argite lafaa isin kaasuu danda'a. Isin bira darbee namoota hedduu gargaaraa ture. Kanaaf namoota akkasii hin nyaatinaa utubaa malee Rabbi sodaadha. Kanuma jedhe. Kabiraa. Kissii argitee Jeneraal Kamaal Galchuu ABO shan irratti bane nama ajaa'ibsiisa. Nama ajaa'ibsiisa. Innis ajaa'iba tokko miti. Tokko innis bare. Tokko jedha isa kana inni kun lammataadha. Inni kun lama jedha malee. Lama. Dhageesse? Amma milchaadhumattuu hirmaachuun qabu turee jedha. Addi bilisummaa Oromoo shanee suni gaafa galee walii galaniiti argitee kalammaanis jiru hundi isaanii walii galaniiti waraana isaaniitti kennanii galan. Inni waraana Eertiraatti alleenjisee biraa deeme faa jedha. Inni eega Eertiraa wannaayyuu Eertiraa gadhiiseyyuu waggaa lama. Achumataa waraanni inni leenjise achumataa. So walumaa gala dhageesse 5,000 qofa qabaa jedha. Aya 1,000 qofa galchee 300 wajjin galchee warra kaan hin galchinee jedha. Warra kaani obboleessa shaneen itti hin gaafatamtu. Warra kaan abbaa gadaa Sanbatoo fi Baqqalaadhaa fi Jawaartu itti gaafatama. Alamuu Simeefaa wajjin. Kuni akka furmaata warri argitee manguddootti kenneeraa isin galchaa jedhe miti. Dhaaba walii isin galchaayi maraaraan filamee didee miti. So inni ummatatti kenneera. Kan ummataati awwaana nuti waan behennu qabnu isin galchaayi dhaqaati. Mootummaa gaggeessan. So isintu dhaqee warra galelleen argite utubdanii akka gaariitti qubsiiftanii tajaajiltanii viidiyoo keessaniin argisiisaa soballeetti maktan argisiisaa warra hafe bifa kanaan argitee waa ramaddanii baajataa Ameerikaan malan beektu malee opiniyoon ila amaarri UN'tu gargaare bara. Inni kun hundi nagaadhaan mataatti sagaleen keenya akka gaamu dhaaba keenya mataatti akka ramadamu godhe UN'n doolaara 5,000. So argitee horii guddaan kan mootummaan jara qubsiifate awwallee galchine jedhe kana mara. So kan keenya akka kanatti UN'n isin gargaara nama qubsiifna jettanii jennaan
agese hori argite ramada yuenni ramada isa kana ramadu wallaltani qubsisu wallaltani ijolle durattu galte matarra haddani taajisonattan so kana ilala namni akkamitti sinitti gala agese ukku ijolle argite kambi jirtu summi nyaachimtani garu fedhi ummanni oromoo kun wal simsiisanii warra kaa wajjin nama dhibba meeqatu summi nyaatee kunoo walisotti dhufee wallaa namaa ture ani jakiyyaan argeera haala kamiin hojjechuu dandeessa paartiilee biyya keessa utuu kana ilaaluu akkamitti namni awureetti harka kenna walitti sissiiqamu qilleensi bineensa amaasanii kun argite genocide mo maal jedhan isa bineensicha isaa amaasan kun akka jedhame dheeraadhas gabaabaadhas isin daayinosarii ba namni wajjin jiraatanii miti garuu haala ulfinaa fi nama wajjin jiraachuu wallaalee ofii wajjin jiraachuu wallaalee ibidda tufa nama nyaata bisaan waan hunda gubee balleessa argite akkasitti lafarraa akka badu ta'e ofuma balleesse bade godhuu keessatti Oromoo qawwee akkan argamne meeshaa akkan argamne karaa hedduu danqaraa hedduun kuni mootummaa kuni agese mootummaa akkasii mootummaa manjallo humna guddaa kan jireenya nama nyaachuu malee argite nama ofitti harkisuu hin beekne dheerina qabsoo kana keessatti alagaa keessa argite inni hamaan isa kan dhalachuun suni yookaan ka waliin turetu gariin mootummaa afaan oromoo dubbatu isa kana argite haaraatu dhalata akka biraatti ilaalee furmaata fidaadha kuni deemsa qabsooti ka keenya qofaan addunyaa kana guddaadha jaarmiyaan namni ollaa keessaa funaanaa bahee eenyunni ka keenya caalaa ko hedduu seenee lola guddaa waggaa dheeraa furdisaa hedduu wal loluu sadarkaa sana isaan geessise jaarmiyaan poolitikaa dhalatillee guddaadha erguma mootummaa qabataniyyuu jaarmiyaaleen hedduu kanaaf haasa tokko keessatti haasa akka keenya mirgasaa falmatu keessatti danqaraan hedduu fi rakkin hedduun jaarmiyaaleen poolitikaa akka tokkottis ilaalcha isaaniitiin kanatti yoo goone kanatti qabsoo goone jedhanii sagantaa siyaasaa itti amananii waa yaa'uun ni jira utuma rakkin qabaatiin kaan immoo qabsoo rakkina qabdii rakkina sanarraatii lakkii warri kun akka gaariitti gaggeessuutti hin jiran warri kun immoo nu oofuutti hin jiran akka biraatti yaalla jedhanii dhaabuu jiranirraa achi babuun ni jira waan biyya biraatti ta'utu ta'e rakkinuma qabsootu hawaasa hundumaa keessatti kanaaf inni kun akka waan hamaa gufuu hamaa tokkotti ibsan jiru tokkummaa Oromoolee akka deebi tokkummaa Oromoo yoo kun walitti dachee immoo waanti akka gabaabbatu akkasitti ilaaluun jira rakkinichi akka jiru rakkinichi humna Oromoo fi humna isaa gidduu madaalii jiru sanadha isa kana cabsuuf akka dhaaba tokkottis yookaan dhaaba baay'eettis ta'anii kun cunqursaa humni isaa ulfaataa ta'uudhaan kan turse haa ta'uuti rakkinni xixiqqaan hin jirtu jechuuti isa kana furuuf immoo yaadaddaatti forreerraa fakkeenyaaf 2000 rakkina guddaa IFLO fi adamsummaa Oromoo gidduu furannee gaafasiitii rakkinni gidduu keenya illee dhalatee waan hamaan illee walitti hojjetuun dhalatee ulfoodha tokkummaa humnoota adamsummaa Oromiyaa akka jedhu isaan kunis walitti dhufanii waa yaaluu hariiroon keenya gaariidha darbee dhageessaniitu OFC waliin asitti walta'iinsa goone yoo kana utuma walta'iinsa godheen iyyuu miseensi keenyaa fi deeggaraan keenya waltumsee walii hidhamee wareegame kun hundi qaawwa sana keessatti wanti xiqqaa ta'anii kun guddaa ta'e qabsoo Oromoo keessatti waan akka gufuu ta'e tokkotti waan hin jirretu uumamaa jira garaagarummaa kana immoo ammas ka jirtu kana guddisne ka warri waliin deemuu danda'an yookaan tokko uummatu yookaan walitti bakku sana hojjechuutti fufuun foosasiidha waan kun hin dhaabbatu yoo nuti jaarmolee amma jiran kan hunda bakka tokkotti finne iyyuu haaraan hundi dhalata malee hawaasa kun guddaadha
ilaalcha addaa akka biraatti kun immoo dimokiraasiidhaan mirga biyya kana kan biraa amma dhufaatii keessa qabee mormiin atoo mootummaa Itoophiyaa keessatti dhangi'amtee achii guddatte gaariidha akka Oromoo kana egaa deemsisaa inumatti fufa wal ta'uus garaagarummaa qabatanii immoo waliin deemu wayyaanee dabalamtee wayyaanee wajjin turtanii keenya irrattis achi kaatee abaawotti galte paartiilee biraa achi kaatee immoo amma soppidiyootti deebite kalamatti ilaalla achi kaatee immoo ammas warri mirga isaanii falmachuuf akka keenya ta'anii qabsoo bilisummaa gaggeessaa bahantu jiranii ONLF Sidaama Liberation Front jira Benishangul Liberation People's Liberation Movement jira Gambela People's Liberation Movement warra akkasii baay'ee warra akkasii wajjin hariiroo guddaa dhaqee maqasii kana muraa keessaa baasa dhaqaa jedhu ijaarranneetu jira. Isa kana guddifataa deemna ummatoota hunda bakka buuna ka jedhu ka Amaaraallee waan ta'in ka Tigraayillee waan ta'in bifa biraatti ka ijaaraman yoo dhufanii jireenya gochuu fedhii qabaatan isaaniif banaadha. Tumsi kunniin darbee immoo warra nurraa adda ta'an ilaalcha tokkummaa Itoophiyaa waan jedhu tokkoon isa kana uf jaamsan jechnaan keenya isaanitti simaa baane siyaasa uf jaamsitanii jechuudha naannoo Itoophiyaa kana keessatti furmaati poolitikaa akka hin jiraanne daandii keenya malee daandiin biraa jiraachuu hin qabu qaban daandiin kunis ka tokkummaa Itoophiyaa jedhuuti alatti galfate Oromoon